nagaa viiyoo afaan oromoo viiyoo 24 naayil saatirraa caqasuu jirtan. Waan guyyaa qommii lamaan isanii qopheessine irrisanii deebi'u jirra. Keessumattuu waan dhiyootan hojjan keessa akka tokko irra deebineetti isanitti himnu walirraa fufuunetti isanitti himnu. Tunin waan guyyaa qommii lamaan isanii qopheessin muddee 26 fi 27 bara 2020tiif. Ganni haraayii harooba nagaa hormaataaf bultumaa olumaan nu haa ta'u jenne isanii kiristaanaatiin ammoo meeri kirismas baga guyyaa dhaloota gooftaa Yesuus Kiristootiin isan ga'e. Waan guyyaa qommii lamaan isanii qopheessine irrisanii deebi'u jirra. Waan dhiyootan hojjan keessa ganna sadeen dhufaatti akka karoora Inistituutii Teknooloojiitti Itoophiyaan saatalaayitii akka hawaatti ergiti. Ganna tokkoon dura saatalaayitii ETRSS1 jedhan ol ergiteetiin kabajatte. Tsaayidaamtoon nu erge. Daayirektarri olaanaan Inistituutii Saayinsii Hawaa fi Teknooloojii obbo Abdiisaa Yilmaa akka ibsanitti waggoota 10 itti aananitti Itoophiyaan saatalaayitii tajaajila garaagaraa kennuu danda'an 3 gara hawaatti furguggisuudhaaf karoorfatteetti. Bara darbe saatalaayitiin Itoophiyaa kan jalqabaa kan taate ETRSS1 gara hawaatti ergamteetti. Saatalaayitiin kunis turtii waggaa tokkootiin bu'aa buusteetti jechuun Daayirektarri olaanaan Inistituutichaa obbo Abdiisaa Yilmaa ibsaniiru. Saatalaayitiin ergine booda waggaa tokko tureera. Waggaa tokko kana keessatti ji'a lama jechuun amajjii fi guraandhala kan itti fayyadamne maali kan itti fayyadamne wannoo saatalaayitii bakkee isheen jirtutti akkaataa isheen hojjechuu dandeessutti teesti gochuu irratti xiyyeeffannee turne. Sana booddee garuu deetaa fudhachuudhaan deetaan sun fakkiin saatalaayitiin kaaftee ergitu sun hojiirra akka oolu yaaliin godhameera jechuudha. Gama kanaan dhaabbilee adda addaa kan mootummaas kan dhuunfaas keessumattuu yuunivarsiitii fi dhaabbilee qoonnoo adda addaa ragaa kana akka itti fayyadaman waliigaltees mallatteessuudhaan yaaliin godhameera jechuudha. Gama dinagdeetiin faayidaa guddaa akka argatu gochuu irratti baay'ee hojjenneera jennee hin gamagamne jechuudha. Kanaan booda keessumattuu Inistituutii Geospaatial Information jedhamu waliin taane ragaan kun akka bal'inaan hojiirra oolu ni hojjenna jechuudha. Erga jalqabnee kaasee yoo ilaalle biyyoota ollaa jiran keessaa yoo wal madaalle Itoophiyaan haala gaariidhaan tarkaanfachaa jirti. Seektariin kun guddatee faayidaa guddaa akka kennu achirratti kaa'ameera. Fakkeenyaaf Inistituutiin kun gama teknooloojiinis ta'ee gama humna namaa leenjisuudhaanis in hojjeta. To'onnos kan hojjetu Inistituutii kana qofaa. Kanaaf gara fuulduratti humna namaa horachuu irratti xiyyeeffatee ni hojjeta. Dhaabbileen lammaffaa immoo biizinesii irratti ni hojjeta. Kana jechuun sharafa alaa argachuus carraa hojii uumuu irratti ni hojjeta jechuudha. Dhaabbilee dhuunfaas akka itti hirmaatan gochuun ni danda'ama gama kanaan. Inni sadaffaan immoo to'annoo irratti xiyyeeffatee kan hojjetu ni ta'a jechuudha. Kanaaf mul'ata nuti qabnu waggaa 5-10 keessatti sadarkaa Afrikaatti dursaa taanee argamuudha jechuudha. Waggoota 10 itti aananitti saatalaayitii gara hawaatti ergaman 3 keessaa tokko kan tajaajila odeeffannoo fi biroodkaastiif oolu akka ta'es ibsameera. Saatalaayitiin lammaffaa bara kana Itoophiyaan hawaatti erguudhaaf karoorfattee turte muddee 10 bara 2013tti kan furguggifamuuf qophoofte turte. Garuu sababa haalli qilleensa jijjiirameef hin milkaa'in hafeera. Guyyaan saatalaayitiin kun itti furguggifamtus fuulduratti siqeeraa jechuun obbo Abdiisaan ibsaniiru. Sagantaa kabaja waggaa tokkoffaa saatalaayitii Itoophiyaa ETRSS1 irratti namoota damee saayinsii hawaa fi teknooloojii guddisuudhaaf gumaacha taasisaa turanii fi taasisaa jiran dargaggootaa fi warreen buleeyyii ta'aniif Inistituutiin Saayinsii Hawaa fi Teknooloojii beekamtii kenneeraafi. Daayirektarri olaanaan Inistituutii Saayinsii Hawaa fi Teknooloojii obbo Abdiisaa Yilmaa akka hubachiisanitti teknooloojii guddisuudhaan cinatti dameen kun carraa hojii uumuu sharafa alaa biyyattiin baasaa turte hambisuun galii ofiisaa akka uummatuu fi sharafa alaa akka biyyattiidhaaf argamsiisuuf damee kanarratti xiyyeeffannoodhaan hojiin eegalameeraa jiran. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra. Uummata maayikaadiraatti fixanii fi soodduu dhaabuu fi dhaga bu'uuraa yaayyuu magaala keessatti dhaabaniif namni kanaan lubbuu dhabe 601 hin taane jedha waldaan amantii Ortoodooksii Itoophiyaa. Yoonataan Zabdiyoositti argatu jubeen nutti. Magaalaa Maayikaadiraa keessatti akka lakkoofsa Itoophiyaa onkoloolessa 30 bara 2013 halkan tokkotti siiviilonni 600 ol ta'an haala gara jabinaan guutameen
jamaadhaan ajjeefamuu isaanii Amnesty Internationaliif Koomishinni Mirga Namaa Itiyoophiyaa gabaasa isaanii jalqabaan beeksisuun isaanii ni yaadatama. Raayyaan ittisa biyyaaf milishaaf humnoonni addaa naannoo Amaaraa haala nageenya maayikaadiraa tasgabbeessuu danda'anis waa'ee eenyummaa isaaniif siiviilonni gara jabinaan daandii irratti ajjeefaman jedhaman reeffi isaanii bakkuma isaan ajjeefamanitti biyyoon itti deebifamu jiraattonni magaalattii dubbataniiru. Torbee garuu waldaan Ortodoksii Tawaahidoo Itiyoophiyaa lubootaaf hojjettoota wangeelaa 120 ol ta'an gara naannoo sanaatti ergiteen reeffi isaanii walitti qabamee magaalattiitti kan argamu waldaa Ortodoksii Abuun Haragaawitti awwaalamuudhaan sirni awwaalchaaf geggeessaa godhameefii jira. Abbaan warraa isaanii kan duraa ajjeefaman Aadde Hagaree Mogas kanneen keessaa tokko yoo ta'an gadda isaanii keessaa ba'uu akka hin danda'in dubbatu. Abdiin koo natti dukkanaa'eera. Waan hunda na harkaa bade bitaa natti galeera. Waanuman ta'us hin beeku. Kanan jiraadhus natti hin fakkaatu jedhan. Mucaan isaanii abbaan ishee galuu eegaa kan jirtu ta'uu ka dubbatan jiraattuun magaalattii kabroon immoo abbaa warraa isaanii du'aniif sirni geggeessaaf kadhataa geggeeffamuu isaatti natti salphate jedhanis imimmaan isaan hudhaa mucaa koo attaman godhaa jechuun dubbatan. Masabaqtooñal wandimee koona tadaare koona alfanalli mukaayyanoo bakki lijochi yaachaggaru naawna. Yaaduu dadhabeera obboleessa koo. Obboleessa kootiin gaa'ila koo ijoolleen na rakkisaa jiru humaa naan taane. Ayyanaw mucaan kee abbaan koo dhufa jettee eegaa jirti. Anis ibsuuf hin dandeenye. Ofii koo sodaataan jira. Utuun dhaabadhu morma simurani nan dadhabee jedhan. Abboota amantii waldaa Ortodoksii Gondar keessaa tokko kan ta'an Lubaa Awwaqaa Tizaazuu sababaa maayikaadiraatti argamuu isaanii ibsaniiru. እዚህ የመጣ ነው ያው ጸሎተ ፍትሐቱ በግፍ ለተጨፈጨፉ ወገኖቻችን asitti kan argamne lammiiwwan keenya gara jabinaan ajjeefamaniif sirna kadhannaa geggeessuuf Gondarii kaanee bakka buutota kutaa lallabaa hoogganoota gadaamotaaf akkasumas daaqonota bakka buuneeti. Namni numa du'a. Inni kun garuu gara jabinaan kan guutame daa'imman dhiiraaf dubartoota utuu hin jedhin biyya ofii keessatti waan dhumaniif du'aaf boo'icha kabroorraa adda. Kanaaf jecha luboonni daandiin beekanii biyyan beekanii fayyummaa isaaniif utuu hin sassatin haala nageenyaatuun sodaatin guyyaa lamaaf deemanii Gondarirraa dhufuudhaan waldaa Abuun Haragaawitti argamuudhaan sirna kadhataa geggeessaa jirra jedhan. Lubaa Awwaqaan sirni kadhannaa kun kan geggeessame lammiiwwan nagaa 600 hanga 1,000 ga'aniif gara jabinaan ajjeefamaniif ta'uu dubbatu. Abboonni amantii bakka sanatti argaman jiraattonni magaalattii gadda guddaa keessa seenan keessaa akka ba'aniif kadhannaa kan godhaniif yoo ta'u akka jajjabaatanillee gaafataniiru. Siviilota jamaan ajjeefamaniif yaadannoo akka ta'uttis siidaa yaadannoo akka dhaabamuuf dhagaan bu'uuraa luboota kanaan kaa'ameera jechuudhaan Yoonaattaan Zabdiyoos Gondarirraa gabaaseera. Yuunaayitid Isteetsi dandammata deeggarsaa kan rakkoo yeroo vaayirasii koronaa doolaara biliyoona 900 dabalatee bajata dhuma waggaa doolaara tiriliyoona 1.4 raggaasisee jira. Manni maree bakka bu'ootaaf sanatiin lamaanuu tarkaanfii kana raggaasisaniiru. Pireezidaanti Doonaald Tiraamp guyyoota dhufan keessa seera kana mallatteessu jedhamee eegama. Gabaasaa guutuu soraa dhiyeessa. Miseensituu paartii Ameerikaa Rippaabilikaanii fi Demokiraat irratti walii galan kana pireezidaanti Tiraamp illee mallatteessuuf isa eeguu jiran. Rippaabilikaanii fi Demokiraat horii kana eenyu akka kennanii fi hagam akka kennan irratti wal falmaa ba'an. Ameerikaatti akka kaleetti nama miliyoona 18 caal irratti vaayirasii koronaa argan. Dhukkuba kana guyyaatti nama 200,000 irratti argan. Dhibeen kun nama 319 akka kanaan galaafate akka gabaasaa Yuunivarsiitii Ameerikaa Joons Hopkins damee qorannoo koronaati. Koronaa kanaan nam miliyoona hedduutti hojii dhabelle qarqaarsama biyyaa qooduu jiran kana haga guddaanii nam miliyoona hedduutti doolaara 600 argata. Warri gannatti ammoo horiin inni argatu doolaara 75,000 caalu 600 gad argata. Akka jechi ministeera maallaqa Ameerikaa Steven Mnuchintti namni miliyoonii hedduu torbaan dhufuu jalqabeetiyyuu horii kan argachuu jalqaba. Ameerikaan bitootas dabre keessallee rakkoo koronaatiif jettetti nam miliyoona hedduutii doolaara 1,200 qoodde. Horii kannuu jiran kana keessaa doolarii biliyoona 200 fi biliyoona 84 akka dhaabbileen daldala namaan qaxaruu danda'an jara jajjabeessuuf kennaniif. Kana malee nama hojii hin qabne torbaanitti doolaara 300 gajji 11 qoodaniif doolaara biliyoona 900 ta'a koongireesiin murteessitan keessaa
biliyoon 82 yuunivarsiitiif manneen barnootaatiif qoodan. Biliyoon 25 akka namni karaa ofirraa baafachuu danda'a. Dhaabbilee mana hidhatee laaftuun namaa maakireessanii qoodan. Doolar biliyoon 15 manneen tiyaatiriitiif. Doolarii biliyoon 10 tadhibiillee manneen barnootaatiif oolmaa ijoolleetiif qoodan. Doolar biliyoon 4 immoo akka biyyoota addunyaa dhibiin qorsi dhibee koronaa kanaan argachuu danda'an qarqaaruuf qoodaniif. Tan maleellee horii uummata Ameerikaati kanneen guddaa jira. Akka bulchoota Ameerikaa jedhanitti dhibee koronaa kana qophuma ittiin jirtanii biyyittilleen isa waliin jirtee jedhan bulchoota Ameerikaa. Qarqaarsi kun jalqaba malee kadhumaallee miti jedhu. Joo Baayiden kan pireezidaantii Ameerikaa tolchanii filanii fi labsaniifilleen waan paartii lamaan irratti walii galan kan guddoo maacha jaaladhee jedha. Qarqaarsi jalqaba malee kadhumaallee miti jedha. Akka fulbaan dhufuutti Ameerikaan baajata doolara tiriliyoona 1 fi biliyoona 400 qabdi. Irratti walii galanii murteessan. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bulchiisa naannoo Beneshaangul Gumuz godina Matakkalitti kan argaman muummichi ministeeraa Abiy Ahmed maanguddoota biyyaa filataman waliin marii gaggeessuu isaanii ittaanaa bulchaan bulchiisa naannoo sanaa obbo Geetaawun Abdiisaa ibsanii jiru. Jiraattonni rakkoo naannoo sana keessa jira jedhan muummicha ministeeraa Abiyyitti dhiyeessuu isaaniis obbo Geetaawun dubbatanii jiru. አንዱ ሰላም ይጤቱ ነው። ሁለተኛ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ደግሞ አሁን እየተፈጠረ ያለው ነገር ከዞኑ አልፎ tokkoffaan waa'ee nagaati. lammaffaan immoo erga dhiyeenya kanaa as uumamaa ka jiru godina bira darbee biyyaafiyyuu waan yaaddessaa ta'e jiraachuusaa bal'inaan ka'eera. Kanaaf mootummaan rakkoo kana yeroo gabaabaa keessatti dhaabsisuu akka qabuu fi tarkaanfiin fudhatamu itti fufuu akka qabu dubbatameeraa jedhan. Yaada kennanii fi qajeelfama kennan ilaalchisee ittaanaa bulchaa akka ta'an obbo Geetaawun Abdiisaa ennaa ibsan. ሃይማኖት መሪ ታዋቂ የሀገር ሽማግሌዎች ተደራጅተው እንደዚህ አሁን የተሸረሸረ የአብሮነት እሴቶች ወደ ቦታው የሚመልስበት እድል hoogganoonni amantii maanguddoonni biyyaa gurmaa'uun walii wajjin ta'uu amma gada deemaa dhufe iddoo duriitti deebisuuf hojjechuu shiftoonni daggala keessa jiran yeroo dhumaatiif tarkaanfiin irratti fudhatame namoonni nagaa fi uummanni qe'ee irraa godaane gara qe'eesaatti akka deebi'u. Kana malees bulchiisi naannoo ollaa walii taane wal gargaarree akka hojjennu haalli itti misoomi itti jajjabaachuu qabu irratti dubbatameera jedhan. Olaantummaa seeraa kabachiisuuf duulli gaggeeffamu sadarkaa bulchiisa naannoo qabee hanga federaalaatti miseensota hooggana jiru hundumtuu hirmaachisee itti gaafatamummaan ta'uu akka qabus dubbatameera jedhaniiru. ችግሮቹ እንዲፈቱ በርካታ ጥረት የሚያደርጉ አመራሮች እንዳለ ቢሆንም rakkoo jiru furuuf hoogganni cimaan hedduun akkuma jiru xiqqoon garuu dadhabina hoogganaa ka qaban ni jiru. Hanqinni hin jiru jechuun hin danda'amu. Kanaaf hojiin kun hooggana guddaan gaggeeffamuu akka qabu irratti dubbatameera. Kunis sadarkaa gadii kaasee hanga olitti ta'uu akka qabu ibsameera. Hunduu itti gaafatamummaan akka irra jiruus ibsameera jedhu. Marii har'a gaggeeffame kanarratti ministeera nagaa Mufriyaat Kamiil, Itaamaajoor Shumiin raayyaa ittisa biyyaa kan waliigalaa Jeneraal Biraanuu Juulaa fi aangawoonni mootummaa ka sadarkaa olaanaa argamanii jiru jechuun Asteer Misgaanaa Baahirdaar irraa gabaastee jirti. Addi bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaan hoogganamu hooggansa dhaabichaa fi gaazexeessota sagalee dhaabichaa mootummaan nu jalaa hidhee jechuun himateera. Muddee 11 bara 2013 ganama namoonni 10 mana jireenya isaaniitii miseensota poolisii Oromiyaatiin fudhatamanii jiru jechuun beeksiseera. Komii dhiyaate kanaaf deebii kan kenne paartiin badhaadhinaa ABO'n yakka keenya malee maqaa nu xureessaa jechuun ibseera. Gabaasa guutuu Tsahaay Daamxoot erge. Miseensonni gumii sabaa, gaazexeessitoonni fi hooggansi gulantaa adda addaa irra jiran waliigalaan namoonni 10 dilbata darbe poolisii Oromiyaatiin mana jireenyaa isaaniitii fudhatamaniiru jechuun addi bilisummaa Oromoo ibseera. Akka hoogganaan sabquunnamtii adda bilisummaa Oromoo obbo Battee Urgeessaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif ibsanitti hanga ammaatti miseensonni dhaabichaa 1000 lakkaa'aman mana hidhaatti argamu. Hidhaan dilbata darbe gaggeeffames itti fufiinsa isaatii jechuun ibsani. Kanaan duras beektota adda bilisummaa Oromoo 10,000 oltu yeroo kana guutummaa biyyattiitti mana hidhaa keessa jira. Kana hundumaa hidhaa kan raawwatu biiroo kan cufsiisaa jiru paartii badhaadhinaa kana aangoo mootummaa dhimma bahee gidiraa adda addaa miseensotaa fi deeggartoota keenya irratti raawwataa jira. Kana yeroo adda addaa boordii filannoottis galchaa turre keessa gahee walabummaa dhaabaa keenyaa darbee waajjira giddugalaa
adda bilisummaa Oromoo humna poolisii to'atee hojjettoota amma mana hidhaa galan kanallee waajjira kana keessatti gahee adda addaa irra hojjetaa turanidha. Isaan kanallee humna poolisiitiin waajjira keessaa baasee haga ammaatti ji'a afuriif waajjira kana humna poolisii naannoo Finfinneetiin qabatee kan jirudha. Kanaaf waan nurra gahaa jiru kana hundumaa ejjennoo politikaatiin waan nurra gahedha. Hoggansa sadarkaa garaagaraa irra jiran 8 dabalatee gaazexeessitoonni 2 hidhamaniiru. Hidhaan kun ammoo karaa paartii badhaadhinaatiin gaggeeffamee jechuun kan ABO'n ibsirratti Dr. Alamuu Simee paartii badhaadhinaatti hogganaan dhimma waldaalee siivikii fi paartilee siyaasaa deebittaan kennaniiru. Paartiin badhaadhinaa paartii tokko aangoo nama hidhuus nama gadhiisuus hin qabu. Kan akka paartiitti nuti wanni beeku jiru. Yakkamaa hidhuu, seeratti dhiyeessuu, seeran gaafachiisuu aangoon kan qabu qaama seeraati. Abbaa alangaa yookiin poolisiidha. Isaan gaafatanii isaan irraa qulqulleessuu dandeechan malee badhaadhinni paartii tokko paartiidha. Aangoo nama hidhuu fi aangoo seeratti dhiyeessuu hin qabu. Kanaaf maqaballeessidha. Maqaballeessii paartii keenya irratti warri ABO shanee kun yeroo hunda raawwatu kanarraa kan hafe malee anamma paartii badhaadhinaa keessatti dhimmi paartilee siyaasaa ana ilaala. Ergan dubbii kana dhargee akka paartiitti qorachuudhaaf yaalin ture. Paartiin keenya kana gochuu iyyuu hin danda'u. Aangoon qabu. Poolisii hin qabnu, nama ittiin nama hidhu, waajjira poolisii hin qabnu, bakka itti nama hiinus, bakka itti goonus hin qabnu. Kuni hojii paartii keenyati miti. Paartiin keenya hojii isin ilaalle keessas hin galu. Miseensonni koree hojii raawwachiiftuu fi gumii sabaa ji'ottaniif mana hidhaatti argamuunis dhiibbaa gama mootummaatiin jiru jechuun hogganaan sabquunnamtii adda bilisummaa Oromoo obbo Battee Urgeessaa ibsaniiru. Namoonni adda bilisummaa Oromoo miseensonni shanee gumii mana hidhaa bakka adda addaatti jijjiiraa kan tursaa jiran kan abbaan alangaa Oromiyaa himannaa isaanii cufee galmee isaanii cufee waan ittiin himadhu hin qabu walaba gadhiisaa jedheedha. Qaamni mootummaa bakka bu'ee nama himatu tokko walaba jedhee miseensota gadhiise immoo gara biraatiin poolisiin qabee taa'uun harka dheeraa bilchiginnaan sirna haqaa keessatti galfattee fi morkattoota siyaasaa aangoo mootummaa isheetti dhimma baatee dorgommii siyaasaa keessaa dhiibanii baasuudhaaf yoo danda'ame immoo jaarmichas akka jaarmiyaatti akkuma bakka adda addaatti dubbatan seeraan ala diiguudhaaf dhabamsiisuudhaaf yaalii ifaajii godhaa jiranidha. Adda bilisummaa Oromoo hidhaan hoggansaa fi miseensota dhaabichaa irratti gaggeeffamaa jiruu fi haqni dhabuun paartiin badhaadhinaa harka waan dheereffatee adda bilisummaa Oromoo dhabamsiisuuf ifaajaa jiruuf jechuun kan ibsa irratti paartii badhaadhinaa irraa Dr. Alamuu Simee akka jedhanitti paartiin badhaadhinaa walabummaa mana murtiitti amana. Nama hidhuus ta'e hiisisuuf gahee hin qabu jechuun ibsaniiru. Amma nani beekutti manni murtii gadhiisee seeraan alaa poolisiin nama qabee kan jedhu adeemsi seeraa jira. Warra nam tokko manni murtii gadii murtii ati hin barbaanne sitti kenna ta'e oliyyannoo qaama murtii olaanuutti gaafatee murtii san jijjiirsisuu danda'a. Yookiin manni murtii gadii murteessisan raggaasisuu danda'a. Kun adeemsa seeraati. Adeemsa seeraa kanaan ala waan jiru yoo jiraate seerri biyyattii jira. Seera biyyattii kanaan qaama kana seera cabsee murtii manni murtii murteesse faallaa qaamni hojjete yoo jiraate mana murtiitiin gaafachuu danda'u. Yeroo baay'ee irra deddeebi'ee maqaballeessiin akkasii kun ka'a waan ta'eef yeroo tokko gatteenyee paartilee siyaasaa kana wajjin keessattuu paartilee siyaasaa naannoo Oromiyaa keessa jiran komii akkasii baay'ifnaan hooggantoota naannoo Oromiyaa wajjin teenyee kabajamoon pirezidaantiin naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa bakka jiranitti paartilee Oromiyaa keessa socho'an hundumaa wajjin teenyee mee maaltu ta'aa jira jennee tokko tokkoon laallee waan akkasitti eebaluutu akkasitti ta'ee akkasitti seeraan ala akkas ta'e kan jedhu dhiyeessuu hin dandeenye gaafsan. Kanaaf maqaballeessiin akkasii kun jedhee qilleensuma irratti waan ta'u malee eenyutu eessatti manni murtii waan ta'e murteessee qaamni mana murtiitiin ala jiru immoo faallaa murtii sanii raawwatudha jettee keessiin tokko dhiyaachuu hin danda'u. Murtee boordii filannoon kenne borumtii hidhaan hoggansaa fi gaazexeessitoota kanarratti raawwatamuun paartiin badhaadhinaa akeeka ABO dhabamsiisuuf godhu mul'isaa jechuun obbo Batteen ibsaniiru. Murtiin boordii filannoo yeroo darbe kenname kan hin gammachiisinis kana keessatti kaka'umsa itti horee jira jennee yaanna. Maaliif yoo waajjiratti deebi'ame yoo hojiin sirnaatti deebi'ame warri kora jedhames kan qopheessu kan qindeessu miseensotaa fi qondaalota naannoo waajjiraatti jiran kan duraanis itti gaafatamummaan itti laatame waan ta'eef isa kana dhabamsiisuuf dhaabni kun immoo akka sirna isaatitti rakkoo isaa ofisaatiin furatee yaa'ii isaatiin furatee
hoggana isaa immoo irra deebi'ee filatee faaromsee akka hin baane cunqursaa paartiin badhaadhinaa jaarmaa keenya irratti godhaa jirudha jennee hubanna. Komii addi bilisummaa Oromoo kaase kanarratti Dr. Alamuu Simee paartii badhaadhinaatti hoogganaan dhimma waldaalee siivikii fi paartilee siyaasaa deebii kennaniin duulli taasifamaa jiru maqaa balleessii paartii badhaadhinaati jechuun ibsanii. Kanaan maqaa paartii badhaadhinaa balleessina jedhanii tapha akkasii keessa galuurraa miseensota isaanii, hooggantoota isaanii, deeggartoota isaanii yakka akkan hojjenne waan seerri biyyattii hin eeyyamne akkan hojjenne gorsuutu gaariidha kan jedhuun gorsa qaban. Addi bilisummaa Oromoo ABO'n paartiin badhaadhinaa dhaabni kiyya morkataa akka hin taaneef dadhabsiisuuf roga hundaan hojjechaa jira jechuun ibse. Paartiin badhaadhinaa immoo himanni dhiyaachaa jiru kun maqaa balleessiidha jechuun ibseera. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra. Nageenyi baqattoota Eertiraa kanneen Tigraay keessaa kan isaan yaaddesse ta'uu jaarmeewwanni gargaarsaa ibsaa jiru. Kunis baqattoonni kun haleellaan irratti gaggeeffameera akkasumas akka biyya ofii jechuun Eertiraatti deebi'an dirqisiifamaniiru gabaasni jedhu dhaga'amee booda. Baqattoonni Eertiraa 96,000 ta'an bulchiisa naannoo Tigraay keessatti mooraa qubsumaa 4 keessa turan. Kunis sadaasa darbe walitti bu'iinsi tuun jalqabamin ture jedha gabaasni Saalem Salomoon ergite soraat dhiyeesse. Namni hedduun kaan Suudaanitti kaan Finfinneetti baqata. Refuuji Internaashinaal dhaaba baqata addunyaa gargaaruuf dhaabate. Akka gabaasa isaaniitti nama Eertiraa walitti marsanii kaan lafa waraanii balleessi Tigraayitti kaan ammoo biyya isaaniitti fa'an. Baqata Eertiraa biyyinni keessa baqatee deebisuun afaan balaa buusuu jette. Sara Miiler bulchiinsa olaanaa Refuuji Internaashinaal keessa. Itoophiyaallee taate yookaan ammoo lafa lolaatti jiran. Tigraayillee taanaan yookaan ammoo Eertiraa lafa jarii keessa baqatellee taanaan achitti nama raruuni balleessa seera addunyaa gugurdaan cabsan keessa tokko jetteetiin VOA'tti himte. Akka jechisiitti rakkoo tana baqataa maatii fi dhaabbilee mootummaan ta'in achi keessa hojjetan irra dhaga'an. Stiin Verkuures gabaasa miidiyaa biyya Beeljiyeem ka VRT News jedhaniiti nama Eertiraa haambii baqaa Tigraay shimbelaa baqate shiraaroo deemuu jiru karaa irratti argeete oduurra fuudhu. Akka jechi gaazexeessa kanaatti baqataa akka tokko humnaan Eertiraa raran nama tokko qawweetti qabanii makiinaa guuran. Chris Melzer dhaaba qarqaarsa baqataa tokkummaa mootummootaatti garee qarqaarsa muddamsuu damee Itoophiyaa keessa hojjeta. Akka inni VOA'tti iimeeliin himetti miilootii isaa ammallee haambii baqaa 4 dhaquuf eeyyama hin arganne. Taatullee haambii baqaa 2 keessatti midhaaniif qarqaarsa akka namaa qootuu jiran jedha. Wanni baqataa tolchuu jiran akka jechisaatti waan guddoo fuulamtuuti. Haambii baqaatii nam guuranii nam fixuu jiran. Humnaan achi keessa nam guuruu jiranii jecha dhaga'uu jirtuun immoo waan nam yaaddeessaati jedha Chris. Tuni mirkan taanaan seera addunyaati ala taatullee dharaa dhugaasii nu qorachuu hin dandeenyu jedha. Rakkoon tuni bulchoota Ameerikaallee yaaddessuu jirti. Senatarii Niw Jeersii paartii Demokiraati Koorii Buukerii fi senatarii Indiyaanaa paartii Ripaablikaan Taadi Yang warri walaa dhufuun nama nagaa lol dura gorsuu malee baqachiisuu malee jedhanitti irratti walii galanii barreessan. Baqattoota Eertiraa Itoophiyaa keessa fixanii jecha dhaga'uuma jirra. Waraanii Eertiraa baqataa qaqqabeetiin irreen Eertiraa raruu jiraachuullee dhaga'uuma jirra. Tunin waan akka malee nam yaaddeessaati jedhan. Akka tokko baqachuuyyuun dhowwanii jedhanii barreessan senatarooti kunin. Akka gabaas ba'uu jiruutti waraanii Eertiraallee lola Tigraay keessa jira. Dippiloomaatootii shani akka waraanii Eertiraa sun keessa jiru footoo saatalaayitii irraa argatanii odeeffannoo jidduu qabatanii fi odeeffannoo Tigraay argatanii mirkaneessini jedhanitti Rooyitersitti himan. Akka waraana Eertiraa kana keessa jiru ragaa mirkana qabna. Tunin ammoo oduu akka malee hamtuutu akka gabaasa oduumaa ministeera Haajaa Alaa Ameerikaatti. Ministeerri Haajaa Alaa Ameerikaa waraanii akkana ariitiin achi ba'uu malee jedhanitti armaan dura gaafate. Akka namni achitti mirga dhabee rakkatillee tanallee dhaga'uuma jirraa jedha. Tanaaf warri tan keessa qooda qabu cuftinuyyuu seera addunyaa mirga namaatiif eeguun baafatte ulfeessuu malanii jedha. Ministeera Haajaa Alaa kun oduumaan ministeera Haajaa Alaa Ameerikaa mootummaa isaaniitii fi jaalleewwan isaanii addunyaa keessa jiranii akka dubbii tana qaama walabaatiin qoratan warra balleessaa qabullee balleessan jabeessanii gaafatan fedhu. Akka nagaan baqataa eegamuu malee lafti nagaa deebi'uu malte dhowwa malee namni Tigraay keessa yoo baqachuu fedha akka baqatullee gaafannaa jedha gargaarsa argatu gaafannaa jedha. Taatullee ministeera odeeffannoo Eertiraa Yemaanee Gabramesqal waan baqattoota Eertiraa Tigraay keessatti dhibuu jira tokkummaa mootummootaatti itti gaafatam jedha. Haga ganna hurnya lamaa olitti UNHCR itti gaafatama addunyaan kan itti gattetti seera uummata Eertiraatiin diqqeessutu baafattee hojjechaa baatee jedhe Yemaaneen ergaa jiyaan duratti Twitter irratti barreesseen. UNHCR tana maleellee duula maqaa balleessii jirtii jedha oduu himaan kunin. Redwaan Huseen oduu himaa mootummaa Itoophiyaati. Eegee garee tokkummaa mootummootaatti dhukaasanii asitti namni tokkolleen eeyyama malee akka fedhe naannoo keessa deemuun hin taatu. Lafa keessa bahuun qabdan jedhanii qaraa namatti himanii jiraa jedhe muddee dabarte keessa Rooyitersitti itti gaafatamaan kunin. Tanum keessa waan akkana keessuuf buusanii jedhe. Akka dhaaba baqataa addunyaa qarqaara Refuuji Internaashinaal keessa Miiler jettetti jireenyi baqataa kaambii Tigraay keessa jiru waan akka malee hamaati waan hedduutti baqataa guutamuu qaba. Tokkummaan mootummoota akka jechi Miileritti kaambii sun keessa nyaata qorsa gaazii fi waan hedduu namaa maletti jira.
namni argachuu malee jira. Namni midhaaniif qarqaarsa barbaada kaambii keessa yaa'uu jiraa jedha. Warri miilaan baqatelleen qarqaarsa argachuu malee jedha. Akka dhaaba baqataa qarqaaru Refuge Internationalitti namni lubbuun baqatu gar fedhe baqachuu danda'a. Lafa namni keessa baqate deebisuun malle. Warra Eertiraa baqatellee akkuma kana irreen achitti raruun waan akka malee nama yaaddessaati jedha. Isaan kiristaanaatiin baga dhaloota gooftaa Yesuus Kiristoo Kirismaasiitiin isaan ga'e. Faarol kanoo galgaloota kabajamaa hojjetan hir'isanii kennatu. Ini waakuma si waaqessanii duuniyaan tumbaanis faarsanii faarfannaan sumaa maltee kabaja dhugaanii olaantummaa qabda Yesu kabajamii ati kabajamaa ati Yesu kabajamaa kabajamaa ati Yesu 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 kabajamaa. Komena wachufa wanke yo kabadu dandi kale na tubeka na mino defadu situ dadi sena dufe wakar manna gaye galati kamke yeso gute na tangale afana suma malte kabaja dugani olantumma kabda yeso kabajami ati yeso kabajama kabajama ati Yesu kabajama. Mirgana kamnani osu jajjabate natti kenne erga kaadhinya torbani indooti sodaatini naan jedhe Yeesuni. Beeke leessin beeku kabajamaa ati Yeesu kabajamaa eenyuyyuu jechaan sin keeku kabajamaa ati Yeesu kabajamaa mani kee guddaa nagii qabu kabajamaa ati Yeesu kabajamaa itatee namusindaa qabu kabajamaa ati Yeesu kabajamaa beeke leessin beeku kabajamaa ati Yeesu kabajamaa eenyuyyuu jechaan sin keeku kabajamaa ati Yeesu kabajamaa mani kee guddaa nagii qabu kabajamaa ati Yeesu kabajamaa itatee namusindaa qabu kabajamaa ati Yeesu kabajamaa beeke leessin beeku kabajamaa ati Yeesu kabajamaa eenyuyyuu jechaan sin keeku kabajamaa ati Yeesu kabajamaa mani kee guddaa nagii qabu kabajamaa ati Yeesu kabajamaa itatee namusindaa qabu kabajamaa ati Yeesu kabajamaa beeke leessin beekwani kabajamaa ati Yeesu kabajamaa eenyuyyuu jechaan sin keeku kabajamaa ati Yeesu kabajamaa mani kee guddaa nagii qabu kabajamaa ati Yeesu kabajamaa itatee namusindaa qabu kabajamaa ati Yeesu kabajamaa ati Yeesu ati Yeesu ati Yeesu ati Yeesu kabajame ati Yeesu. Bari hamatulee subaarsu indiisu galat kan kee qabaa dandahee callisu ulee yookaan ulee hawaan kee hodeessa sitabaan tasaakee guddaa keessaa bari hamatulee subaarsu indiisu galat kan kee qabaa dandahee callisu rafee yookaan ulee hawaan kee hodeessa. Irratanum taboriitiin walti dachaan nagaa jenne nagee ansoora lafeeti. Inni haaraa hormaata bultumaa harooba nagayaa walumaan waa ta'u jenna.